nanjir dhaggeeffata migalee wallaalleeti nama irra dhaabatu nama akka itti dhiyaatu irra dhaabatu wallaalleeti miti yoo hayti kagalu taate haqa muncattii tan namni yeroo jalqabaatiif qabamee miidiyaa kanarratti hannummaadha mallaqa guddaa nyaatuun qabamee asirra dhufe muncattii tana sigalee muncattiin tun kokkee qabamtee haqa kana deebisuu qabdi yoo muncattiin tun haqa kana hin deebine taate yoo immoo muncattii kanarratti tarkaanfiin bareedan tokko mul'atee kan hin jenne taate wallahi billahi guutumattuu waa'ee mahannaa kanaa keessaa baranti hannuma kanaa hin falminuus hin jedhe miidiyaa kanarratti sigalee mubaarak musammaa tokkoffaa irratti muncattii irraa dubbata agarteerta hin dubbatu asli illee muncattii irraa dubbatu uf jalatti qabate jechuudha kana jechuun maali feemasoota walii galtee kana duratti gaafa himannaa irratti banan muncattii takka yaadadha wallahi billahi sagaleen isin jira weesaappii isin banuu danda'a silkii kana keessa jira malee maal jette aslitti yoo na himatte asliin hiriyaa kiyya mubaarak musammaa itti yoo himattaate as jira gurra isaa qabeetiniin biyya darbuu danda'a namni takka afaan takka dubbatu hin danda'u ani feemasa jette dhaggeeffadha kun ani feemasa jetteen wallahi wa billahi wa ta'ala jechuudha sagalee kanan qabdaati usme kamucattiin akkas naan jetteen qabaan mucattiin na hime akka naan jettee dhaadattee naan jettee na himte sigale mucattiin isin mata qabaa wanti miji yoo jettu dhugaadha ka argaa jirra maa kun hojjaan argaa jirraami yaa wanna kana jechuudha kanaafuyyuu mucattiin kuni carraa takkitti na kenname qoy mesaaf usme waan siin jechuu barbaadu waa'ee doktorii tanarratti ayyee dubbadhu boona si waa dubbadha ilaa dhiifama maaliifi waan kana ejjennu tolfachaa jirra gaafsan nuti hundi keenya wallahi laziman akka mataa kootiitti waan ji'a ga'u miti yookaan waan 15 ga'u natti hin fakkaata tarii yooma 7 tokkotti natti fakkaata maaliif amma gadi baanee hawaasa guutuu haqa namaa warra mallaqa kaffalii jedhamuun kana wanti beellama nuti itti kennitu tokko hin jiru miti yoo tana himatan erga himatan mallaqa kana gartee haqa ofii itti kennan malee yookaan gana dalagiinaa kenni waan kasaartee miti kun waan nama nyaatte waan nama beellamsiisu hoytuun qabu jara kenna ammoo isiin agasin naa beellamaan jenne asirra dhaabadha alaala haqa dhabe yookaan dalagadhee harkaan qabu yookaan waan san gurguradhee fida haganan naa beellamaa osoo jettee dhugaadha hadda lafarrumaa kaanii haga guyyaa gaafsanii jechuun waan kana awwaaluudha durumaa jechuudha yoo ka dhugaa dubbannu taate kanaaf ammoo dubbiin kun sirriidha sirrii miti nuti erga hawaasaaf dhaabbanne namni kamuu hattuun kamiyyuu garaagarummaatti ilaalu nuti haqa miskiinaa baafne erga haqa nama rabbiraa qabu nama haqa irraa qabu kamiyyuu hoo taate beekaa haa taatu wallaalaa haa taatu dhiiraa haa taatu dubartii haa taatu nama hitti namaa bira jiru san dhiyeessinee mallaqa irraa fuudhuudha ammoo muciyyoo tan achiin gadaffaranii yoo kahaan irra taran taate kunillee baroo akkasuma jechuu danda'a anaallee irra tara isiyyuu akkas gootanii ammoo dubbiin tun deebitee san nu deebiti gandummaan nu deebifti jechuudha asliin qabee jira isa kabajuun akka guyyaa addaatitti ittiin dubbanne muciyyoo tana gabbaanee achi hin dhooyne muciyyoon tun gartee waraana irraa dhaabaanii jedhe waraana irraa dhaabsisiifnee achi jirra erga kabaja san saablaan amma immoo kallattii maanna'ine dhabboo maarree murtiin gaaf duraas hin murteessitan hin taane nuti gabbaanee gara nama waa gaafannu hin dhabne gadi baanee gara hattuu qabnu hin dhabne yoo nuti qabnu dubbiin kanaaf santu wal fakkaati muciyyoo tana yookaan gartee as dhiyeessi mallaqa irraa fuudhe yookaan ammoo mallaqa ijoollee deebisi ati gaafa guyyaa gaafsanii irraa fudhatta tanuma gochuudha jechuudha asli wanti nu gaafannu walumaa galattu ijjannoo keenya kakaleessa san bakkaa sochoofnee jirra wanti akka sochoofnu nu taasise maalidha akka waan gartee gandummaa fakkeessanii immoo achi keessa illee waatu jira oo keessatti ilaalan dhugaa rabbi yoo ka dubbatan taate osoo achi keessa dhaabattee intaloon sun kun natti hin dubbatin inni natti hin dubbatin hadda osoo akkasitti harka irra qabuu baatanii qaata wallaahi yookaan asirraa badde maa boobar bifa jijjiirame harkaallitti wallaahi kanaafu nuti ijjannoo keenya kaachifnee jirra akka miidiyaatitti asli yoo barbaachisaa ta'e kabaja isaa eenyaa kana kenneemi fuudhee mallaqa namaa kennee ofii gaafa guyyaa san irraa fudhachuu kanaa miti yoo jedhe immoo muciyyoo san dhiyeessee mallaqa irraa fuudhu maa waa gartee harka fiidiin fuudhanitti kennan malee yookiin waan ganaa dalaydee fidduudhaa miti bara kun ammoo akkana gochuun akka gartee hattuu takkatti nun dubbanne nu taasise jechuudha kana ijjannoo keenya tolfannee dhaynee aslitti dubbanne asliin lakki hin kennu yoo jedhe harka kennu yookaan ammoo lakki akkuma gaaf duraasa yoo ni jedhe gabbaanee waraana keenya kallattii arfaniin itti banuudha tanoo dubbiin itti muddaa. በጣም ገለቶማ ኤግቤ ሳፊ ኤግቤ ኡመተ ከነ ዋይማ ኡመተ ጀላ ኦሉ ከነ ዱበ ቶርባ ጃታ ሚንጃ ቴሌግራም ይዝኒ ወና አትረሲኒ ጌና ጆይን ጎላ ከይመተለች ከሰ ቢዳይ መጣች ፉለኒ ቦናንም በሬሳ ነምን ወሊዱ ደካ ነም ገበያ ጉቱ ዳ ከይመቶች ሲም በሬሳ ነማ ደጠምነ አስራ ወፍኑ ጎደ ጀቹ አቶ ተከኒ ዮን ዲሰራ አለ ሰበለስ ነጭ ሪፖርት ጎለ yeroo lola gaafnu yeroo takkachi keessa gayyaamne xoorinata kanuma jechuun dubbiin jiru inni ijaarraa teelegiraamii akka oromoo ijaarraa akka safara maalii gandaa kanatti hin beeknu achi keessan duttan akka oromootti hin dhuftanii hattuu bakka gola isii jirtu maraa baasnaa jechuudha bakka maraayyuu bawwa qabdattuulee bakka jirtu maraa
duftanii himattanii keessaa hin barreeffamtanii kadee bullee laaltanii achi keessatti isin haamattansanii kun boona barreessa warra birriin jalaa badde akkasitti taane waliin hojjannaa jechuuf finnee tokkummaallee finnee tokkummaallee dabalamee kabiraallee namoota adda addaa walitti dabalamnee bakka takkatti ajjala hiriirree jechuudha. Akkasi oofna teelegiraamii isinii wanaa teelegiraamii jooyin gootan dhuftanii seentan jechuudha. Akkasitti deemnaa yoo isin diddee riippoorti goone asirraa dhaba goona feemasii isin jettu tanneen feemasii maaltu jira jibdu hattoota tanneen hattuun jiru ani feemasii jettee biyya yoon fooloowarsi qabachummaa fooloowarsi bareeyyuun guurattaa bara. Bakka guyyaa takkatti wanni feemasii namni sun maasii godha nama si jala taa'u sun wanni sun si godha kuma dhibba lamaaf meeqa qabda usumee hojii hojjetaa jira. Ati garuu natta jechuudha garaagarummaa argite boonaan asii gadi qaba xiqqoo isin isii ol qaba na fakkaata anillee asii gadi qaba kun sadii qaba garuu wanni nu hojjennu isinii oli jechuun isin uummata zaraftanii uummataaf dhaabanna walitti dhufnu jechuun nama sodaachisu wanni faa tokkummaa faa sodaachiftan malee nu sodaachisuu hin dandeettan dhugaa isin jenna wallah torbaanitti girgiri isin goone kun isin marsine namuma afurii shanii boona usmiyaadha maastar namni qajeelaan asii iyyuu naannoo keenya kana nu namuma afran kana gabiraan jira keessaa kanumaa miti jedhan usme namuma afran kana bar so mutayyoon tuni awwaluma nuraddiin illaale wallollee warra arrabsine nu arrabsee maal godhee illolee inditee waakkatee dhufee amane ofirraa bakka uummata ofii waliin jiraataa jira waan sana amane hin kenna jedhe haysiisee guyyaa yoo cisiisine siigale tuni gaafuma dhuftu bakkiteen bakka biraa baqatte wacuma dhuftu fiidee mana asli shul jettee dhufte maaliif ammallee deebitee maqaa san tolchu kanarraa maqaa san illee irraa dhiisne ayyee jenne ka isiin itti nu qabdu nu ji'a bulii kudhan ammaa kana seenaa ji'a lamaa wayin nu qabdu birrii nama maal jechuudha walumaa barsirrii miti ji'a lamaa wayi faga dagannee isiin nagaan teetti waan biraa shaqqalattee ganaa nama Itoophiyaa irraa fiddee nu kafaltii bara ammallee dhaabne si fakkaate ganaa biyyarraa nama biraa fiddee birrii kana nu kafalte kana kun kafalamee ka biraatiif boonna ganaa ta'e nama biraatiif boonna bakka isiin qabdee fiddee jechuudha wanta akkas jedhamu hin dalagu aslii waliin naasooyina tafarrase waliigalteen Zanzibaaritti taa'ame diigamuu qaba ni diina asliin nimna asliin dhiyeesse guyyaa yoo asisiisine ni diina kana waliigallee deemna uummanni illee diigaa jedhe akkasitti humnachuu barbaadeeti ammallee dhageeffadhu ammallee asitti waa si'edha asliin yoo isiin kamallaa kana galchine taate ara itti gaafatamaa jira itti gaafatamummaa san fudhatee qabsoo kana wajjin seenuu qaba aslii hidhatee yoo aslii mucattii tana hin raganne yoo aslii mucattii tana mallaa kana hin gaafanne oromoo duratti yoo salphifne aslii waliin dhaabatetti beelachuu lolli haga ammaa irraa qabbanaa unuu isiin hanga ammaatitti iyyuu lolli irraa qabbanaa hun boqonnaa argattee bakka itti dhokatu soqotaa argachuu bakka shulluuyte keessa baatu asliin tokkoffaa irratti hidhannoo isaa hidhatee gabbahee mucattii tanan wajjin damassasuu qaba kana boon ta'initti mas'uulummaan inni fudhatee jiru suni gonkomattuuyyuu mas'uulummaa isii uf jalatti dhoysuuti malee nama dhugaan haqasan barbaachaaf dhaabatee miti gaafsan asliilleen waliin mucattiisa wajjin hattuu tayaa jechuu isni galee kanaafuu aslii wayitti ittimtuu iluu dhageeffadhu tokko mucattii tana hin gaafatte mucattii tana gaafatte guyyaa ay buttee fiddee akkuma mana keetitti gartee yoo duraa nuti tasaasaanee akka gartee guyyaatti guyyoota har'aa kana seene wallahi ansanii beekatin dur bargaastii wayitti ati kottu gal naan jettee usmee faa sheeritti godhaa fidaatti bar hin dhagaa bara wanni seenuu diddee maa inni namittiin sun akka dhuftu eegaan yoo namittiin tun hin dhufne qabsoon nuti qabsaa jirru maa inni guyyarraa nama jadiida finnee ol baafnee suuraa irratti argisiifnee bira taruu maan nu godha maan nu fayyada yoo tarkaanfii fudhachuu hin dandeenye hin fayyadu bara nama hunda guyyarraa kunattu jennee agarsiisuun faayidaa takkan qabachuu ka qabne san galmaan geenne akka itti kufsiisaa deemna qabsoleen akkasii bareeda waan ta'eef kanaafin isiniin jedhan wanni gootu iluu wayitii gaafatta jettu tokko mucattii tana mas'uulummaa fudhatte mallaqa kana irraa fuudhu jara sanniin lamaan ka mas'uulummaa ofirra fudhatsan qabsoo jara hin diine haga ammallee hin diine diinaniin waa hedduu balleessine jechuudha diinaniin kaabaa fi kibba kaayiroo fi dubaay guutuu walitti dhohinan bakka takka misaayilli keenya irraan godhachu si galee ati gabbayiitii mallaqa kana isii tanaan kafal jedhe yoo isin hin kafalimmoo qabsoo kee irratti bari jedhinatillee bakka inni illee lolaa seenu kallattiidha anan lola seena jedhe waadaa seenu uummata kuma irratti waan ta'eef kijibaa miti kunoo kijibaadhaa barreessaa jalatti waadaa gaafsan seenu ijoollee namni 800 yaada usme yaada yoo akkana goone yoo asliin waa hayaamani warga sheer irratti godhaa yookaan yoo ni sheeriin hedduu baatutti bilbiltanii nu hayaaman akkuma namaatitti gaafanna maarree gaaf duraa garteetiin beellamaan gargar baane beellamni garteetiin gaaf duraa gargar baane hawaasni illee yaada san jijjiiree jira nuti illee yaada san jijjiiree jira yaadni gaafa sanii akkan sochoone akka hattuu hin baafne nu taasise yaada san jijjiirtamoo jijjiirtuu gaafanne oo
kunillee yaada Maaliif bareeda. kana sirriitti? Dhaggeeffadhu yaada bareeda. Amma namni waan biizii ta'eef xiqqoo waan karaa Jawaar waan laayivii jiruuf jecha namoonni hedduun amma biizii isaa kanatti dhaggeeffadhu. Walumaa galatti manuma isaatu haa ta'u yookiin immoo iluun keessanuu itti dhaqee haa gaafatu dhaggeeffadha. Karuma barbaadinuu haa gaafatamu mucattiin kun akkamitti akka mallaa kana deebiftu ijoolleen tun keessan booyaa jirti nutti. Namni awwala galma irratti himannaa dhufee nunni nu. Isii tanaami? Eega isii tana. Erga isiin tuni himannaa yeroo jalqabaatiif isiin tun dhufte isirraan tarree nama meeqa mallaa galchine boo isii nu nama qabna jenna. Arsichiin galche Nuuraddiin faani galche nama meeqa galche ka keessan galche ka miidiyaa irratti galche. Meeqa kame obboleessoo? Ka isii asii? Si galee? Nuuraddiin baabaan fakkeenya yoo xiqqaate qarshii ma isiin galchite kana galche bara. Dirhama 10,000 dirhama 900 kuma akkas kafa galchaatiin ture. Qarshii meeqa walitti dabalan? Si galee? Eessaa fuudhanii qabrii qotee yaase hin galchaa jedhe guyyaa akkanaatti guyyaa wajjin qabate. Tan ammoo ganaa waggaa lama waggaatti ka qaban baatii 12 jedhan baatii 12 san isiin mana madaamii deemtee dalaydee kafaltii fi haqa ijoollee kana. Kanaaf ilu akkasitti itti miti waan kana sheer itti gootanii fiddanii asitti illee itti himnu keessa illee dawwaltee itti himtu karaa barbaadee dhufee waan kana asirreessu ani. Maal seetan waa'een doktorii tanaa doktoriin tuni namoota feemasoota hunda wajjin jirti beektaa isin gandaba dhabdee osoo hin taane haqa namaa kana kallattii itti gartee akkaawuntii haadha abdeet gootee akkaawuntiin duraa cufatee jira ka haadha gartee iluun abukaattoo bitee jira akkaawuntii haadhaa jala deemaa jira jechuudha gennaan akkaawuntii san cuftee faayila biraa akkaawuntii biraa bansiiftee gar nama 9 boros godhaafee jirti jechuudha. Birriin dhabameeti miti dhugaa isinitti himaa miti immoo ummata kanaaf sagalee ta'u eeka maalli ani bar dhugaa jiru sitti himaa ilu laalani tokkoffaa wanni jiru isii tan harka jala qabachuu isii waan gartee waa itti darbituuf yeroo ammaa kana keessa bitamaa jiran feemasoonni bitamaa jiran gandaba bira taraan jiran iluun gaafa waan kana sa'aatii irriba ofii itti dhabee osoo biyya guddattee jiru osoo birrii ofii dalagatee nyaatu nama sagalee namaa ta'u irratti filima xaxuun immoo sirrii miti. Sirrii miti. Faayila haadhaa ka duraa sana tolchanii irratti walii galanii akka iluun abukaattoon inni bite sun gartee akkaawuntii namaa jala deemee qabsiisee tole akka inni gartee siin akkaawuntii sana irratti kissii hin banne kissii akkaawuntiin duraa faayilli cufateera. Tokko jira waan isirratti dalagaadhan. Dhugaa fi mitii jechuudha warri namni sagalee namaa ta'u kabajamuu qaba mana marattu iyyuu namni namaa olii miti namni sagalee hawaasa kanaa ta'aa jiru. Gaafuma dura ebaluun natti hin dubbatin ebaluun afaan narraa qabaa jechuun sirrii miti. Gaafa sanatti immoo shelanii egeleetii jedhaniini uf jala qabanii achi deemanii akkaawuntii haadhaa faayila cufsiisanii ka duraa ka biraa bansiisanii jechuudha. Gaarii miti immoo akka kun sii galee. Dhugaaf yoo taate birriin miskiinaati dhabdeetii jettiin tun. Ammaa kana kaampaanii ofii abdeet goote kaan kafeete kararraa qabdee dubartii mana rabaa jedhu kaansil goote amma gartee poroosesii biraatiin eegalte. Mucattii tanarra tan kaarfiin fudhatamuu qaba ammallee jechuudha. Dadhabbiin namaa gartee lafa baduu hin qabu. Namni tokko beekamtii qabaaf harka of jala qabuun gaarii miti. Kanaaf isin warri waan kana keessatti hirmaannaa qabdan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Baabaan Nuuraddiin kadheen gadda isin akkasitti gaffuutanii gartanii irra deemaa turtan osoo hin dheessin as bahee inni illee namumaa jechuudha. Inni sun illee namuma yookiin hamba taanee irratti isin irratti hin duulle. Kanaaf kabajamuu qaba hayti miskiinaa galuu qaba yeroo gabaabatti irraa fuudhuu qabdanii jechuudha. Mallaqa dhabdeetii miti. Dalagachaa jirti. Mallaqa qabdi. Birrii qabdi. Kanaaf osoo oolteen bulle galchuu qabdii jechuudha haqa namaa kan irra jiru. Ani isii tana jibbaa isiin qabu. Nama lafarratti isii beekuu jechuudha. Nama jibbaa isii qabuu miti. Garuu asii kaaniin bara guyyaa akkanaatti naa qabaa jechuurra birrii irra jirtu kafalanii dalagachuun rakkoo miti. Nama sagalii porosos godhaa. Hojii hojjataa guyyaa fedhe galcha guyyaa isiin barbaadde irratti qabamuun hin tolle jechuudha awwal irratti. Nama isirratti sagalee ta'e kana guyyaa qabata. Iluu fi isumatu gartee guyyaa kana galchuu qabdi jedhee irratti murteessuu qaba malee abbaan fedhe gartee murteeffachuu hin qabu jechuudha. Haati dhimma ol baatee murteeffachuu hin qabdu. Haala gartee akkaawuntii abdeetu godhuudhaaf haala ittiin hatan karaa qabsiisanii sababa isiin feemasii taateef sababa isiin gartee feemasoota baay'ee wajjin jirtu harka jala qabachaa jiranii jechuudha. Kanallee hubadhaa warri sagalee namaa taatan
Isi wajjin asiin haasaa asiin immoo dubartii isii irratti leellisuun gaarii miti jechuudha. Sa'aatii meeqa hirriba dhabdanii namni bishaan isinii bitu hin jiru. Bishaanii jechuudha. Shaayii goyituu dhuyitee usmeen tunfaa biyya Arabaa kana keessa teessee kan lallabaa jirti jechuudha. Kanaaf kan masuulinatii fudhatallee itti sheer godhaa. Asumarratti usmee fi iluun gaafadhaati in kafalaa jedhu irraa kafalu. In kafalu yoo jedhe haala gartee akkaawuntiin duraallee nu bira ga'ee jira haarawaa jechuudha. Ka isiin dheengadda guyyaa lama dura irratti galchaa turte. Ansanallee isinii dabarsaa haala jiruun humna jiruun of duubatti deebi'u osoo hin taane itti mudduu qabdanii jechuudha. Itti mudduu qabdan ilaa namni baramma sababa isin as gubbarraa akkanatti gartanii sagalee taatan nama meeqaa porosos godhee hojjetaa jira kaawwan irratti rejekti ta'e jechuuf isa. Dhugaa isiniin jedhaan. Kabajaa qabaachuun barbaachisaa warri feemasaallee isinii kabajaa godhuu qaban. Isin kabajuu qaban. Sababa isin asirraa hirriba dhabdan miskiinni meeqaa karaan isaa taa'ee karaan tolaafii jira jechuudha. Fiisaa rejekti ta'e hunda kasaaraa ofiitiin tolchaafii jiranii jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaan. Kanaaf wanni isinirra jirtan baay'ee gaariidha. Hayti haqaa, hayti namaa galuu qabdi. Kan doktoriidha immoo mallaqa ni qabdi. Akka isin qabdu warri Dubaay guutuu beeka. Guyyatti galii mee galchitu namu hunda beeka. Sobaa miti kun. Mee isiin soba haa jettu gartee na beeyti isii beeka. Mucattiin tun nama suuqii qabu nama galii guyyatti 500 ol galchitee ooltu jechuudha. Gatti qaatu 500. Haqa namaa galchuu yoo didde malee ni qabdi haala gartee hannaa tolfatuudhaaf beellama kana dheeratu qabatte awwalaayyuu doktoriin tun. Dhugaa dubbachuuf hammanumaan xumuradheera. Aye, Yani bona, dubbadhu bona. itti fufa. Galatoomi Saafi. Kunillee bareeda. Information akkana argachuun illee barbaachisaadha. Maaliifuu wanta nuti dubbannu wanta nu hojjennuu fi irratti nu jajjabeessa waan taateef ni beekna durumaa jechuudha. Wanti beellamni kun achi dheerattee kennameef jidduu kana keessa waan silaa danqame jidduu kana keessatti waan silaa gartee hawaasni harka qabe kana sirreeffachuu waan kana godhanii jechuudha. Wallahi lati waan kanatti gaafatamaa asliilleen keessaan bahu yoo ka dhugaa dubbannu taate jechuudha. Kanaafuu sirriidhaa miti. Wanti kun sirraatu qaba. Karaan ittiin sirraatu akkuma kaleessa yeroo dheeraatti kennanii deebitanii mallaqa namaa kaffalchiisu. Dhabdallee yoo dhabdee hin beekanii guuranii irraa kaffalan rakkoo hin qabu. Ammoo nama qabu irratti nama harkatti laakka'ee namarraa fuudhe yeroo akkasiisan ji'a tokko wayi ji'a lama kennu maa barbaachise. Yoo dhugatti shiraaf sharriin keessa hin jiraatin durumaa wanti akkasitti dheeressaniif yoo dhugaa keessa dhaabbannee kalaalu taate ajandaawwan kana irraa cufuudhaaf jechuudha. Muciyyoo karaa taruu isii dhogganii bar karaa isin deemtu karaan isin dhaabbattu keessatti hattuu haga balbala mana isii dhaqaniitti akka utitti hattuu jechaanii turan jechuudha. Gubattee jireenya of wallaalteeti jalqabumaa fiidee cidhayte jechuudha. Ammallee kanalleen rakkoon qabu bakka sanitti deebisuun nama hin dhibu. Jecha kaleessa achi keessatti akka namaatitti dubbanne san akkuma namaatitti dhaynee achi keessatti dubbannee bakka biraatittuu ta'u kaleessa marree kabajaa waan kana sirraa fuune kabajni kaleessa irraa fuune sun waliin fakkaatu. Akkuma reefu dubbachaa ture hattuu biraa baasuufillee hattuu biraa qabanii gadhiyeessuufillee haqa namaa irraa barbaaduufillee kaawwala dhiyaate kan haqa namaa fuudhanii irraa deebisuudha. Yoo haqa kana muciyyoo kana irraa fuudhanii ijoollee saniin deebine inni biraa kan nuti barbaadnu kami waluma fakkaataa jechuudha. As keessa ammoo baasii wayii yookiin kaffiyyaa waliin nu kaffalaniiti miti rabbi dubbanna waan taateef qulqulleeffamuu qabdi. Asliin fudhateemi yoo mucattiin tun mallaqa hin qabdu jedhe waan fakkeenya isin yeroo naa qaba. Akkuma nama kamiitu rakkadhee jira mallaqa harkaan qabu guyyaa akkanaa nan kaffala naa qabaa osoo jette haa fakkaatu. Namni dhuunfammaa lafaa ka'ee gaafa baatii akkasii jechuudha kaleessuma sirriidhaa miti. Diinee jirra nuti diinee jirra. Kakka diinuu nu taasise hattuu gartee deemaa jirtutu kanarra dhaabbatee mallaqa kafaluu didaa jira. Kanarra dhaabbatee nama nyaataa jira waan taateef diinee jirra diigamtee jirti. Asliin ammoo dheeressuuf yoo barbaade mallaqa ofii bakka buusee karaa itti gaafatummaa nana jedheemi. Mallaqa ofii bakka buusee gaafa guyyaa sanii irraa fudhachuu danda'a. Hin kaanne siillee ka ebaluu haganatu narra jira. Ka ebaluutu hagana narra jira. Achi keessatti illee dhageeffadha. Waan jaallate takka jira dhugaa ka dubbannu taate. Mallaqa ijoollee achirraa fuutu walakkaa kaffaluu qabdii jedhan. Dhageeffadha sanarratti illee wal dhiisaan jiru. Mallaqa achirraa fuute walakkaa kaffaltii. Akkami kaffaltii jennaan guyyaa magaaf sanii laallaa jedhan. Sanillee dibanii irra taruudhaaf malee sirrii miti. Wallahi. Mallaqa akkamitti walakkaa kaffaluu dandeessi? Kawana waraqaa tokko namaa hojjettee kun waan kana firrinna kana jedhe kan jedhin akkamitti walakkaa kaffaluu dandeessi? Kanarratti illee hojjechuudha qabna jechuudha. Walumaa galattu
Yoo sirreessu baannaa waraanni keenya akkuma jalqabaatti akka itti fufachuun barbaade galatuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbadhuusmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gaafa san akkuma nama tokkootti warra maallaqa isirraa qabu keessaa ani nama tokko akkuma nama tokkootti birrii sanii dhugaa dubbachuuf ani ji'a amma keessa jirru kana seeya. Jiin immoo ji'a biraatiyyuu. Maaliif